Galuu natti fakkaanne dheengadda ganni gaafa akka jettee dubbattu garuu ganni faanis isa uume lubbu dhugaa rabbi isa uumalee birrii amma qoyka ganni numti dura birrii odoo birrii ji'a 5 birrii ji'a 4 biraa qabaatte duraan oduma geemiin taphatiniin dura birrii koonna dhoowwatte niitiin koo jetteen dubbattu galuudhuma kaanaan kun birrii ji'a 5 dhoowwatte jedha kun birrii ji'a 2 dhoowwatte jedha enna dhugaa rabbii jechuudha ani narra kadha seedeen ijoolleen kalobbooti jechuudha nama tusistusi ijoolleen kan wajjiniin dhufe warri hikaamaan qabne dheengade jechuudha hin deemu anuma biraa deebi'anii silkii madaamii heechanii fidaa jedhanii dawwalu warri kaasaniif in kaafata warri kun immoo biiree irraan dhufan irratti deebi'aa jiru jechuudha dhugaa rabbii kiyya garuu galata rabbii micoo isaanii barana maleen kan affastu fidiin jedha dhugaa waaqa cufaan irraa liqeeffatti malee ji'a 5 biran teechisu birrii ji'a 5 doolaara 300 naa kaffalu tultullaan tun garuu ijoolleen akka achi keessatti rakkattu viidiyoo waraaba jedhee tanannu viidiyoo maayitaa waraaba jedhee todhiise malee jechuudha ijoollee hedduun fidi niitii an bira hojjette fidi jedhuuni yoo niitittiin ishiin bira hojjette sun bilbila kaasu fididde biiroo irraan dhufte sanitti dawwalanii achi ergaa jiru dheengadde jechuudha ijoolleen sun hin dhufu ta'ee kun immoo waggaa tokko hojjetanii iqaamaa ofii hojjisiifatanii dhufu ilaali waggaa tokko biyya ormaa jechuun innaa hundaaf galata rabbii siin jedha. Gaaffii ijoolleen Jordaaniin keessa jiraattan nagaafachaa turtan isiniif deebisuuf dhufeen jira kabaja keessaniif jecha nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii anillee nagaan qaba gooftaan galataa fudhatu baga nagaa qabaattanii yeroo kana geessanii warroonni aaraa arra tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa warroonni dursa jirtan immoo laayikii godhaan siniin jedha sheerillee godhaa laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira waan ga'uuf jechaadha. Akkasuma immoo yaada qabdanirree koomentii jalatti waan nagaafachuu barbaadanirree barreeffachuu dandeessu siniin jedha gaaffii keessan deebisuudhaafan dhufee gaaffii hunda keessanii yeroo baay'ee kan nagaafattan jechaadha waa'ee tikeeta Joordaan keessa Joordaanii gara biyyaa akkasuma Joordaanii kallattii kan ta'e jedhaan kallattii ta'e qofadha kana nama siniif qabadhee dhufee akkuma sagalee obboleettii keenyaa sin dhageechise kun obboleettiin tuni ganniin akka borumtaa galte shin akka har'aatti kana galte jechaadha. Micoon tuni kallattii gara Ethiopia galte jechaadha. Egaa yeroo kallattii gara Ethiopia galtu kana obboleettiin kun hiqaamaa waggaa tokko hin qabdi kan waggaa tokko hin qabdu turte garuu kan waggaa tokko sana birrii kaffalaniitiif warrataniit dabarsan jechaadha akkasuma meeshaa ishillee shaanxaa sadimoo maallaan jette gurguddaan lama tokko xiqqaadha jechaadha. Inna akkasittiin dabarfatte jechaadha aanraafillee birriillee jarri keenaa kaffalannaan jette anirra darbe jechaadha. Akka ganniin jettutti akka gannii sana miti jechaadha maal seetan inni kaan namarratti hundaa nama seeran tikeetii namaa kutuu danda'u biyya biraatti fakkeenyaaf Itoophiyaa Joordaan irraa gara biyya biraatti xiyyaara lama gara Itoophiyaatti yoo isinii kutan gara biyya tokko imaltanii biyya sana imaltanii achitti buutanii warrattanii immoo xiyyaara Itoophiyaa yeroo yaabbattan isinii kan isinii dabarsan yoo akkam jabaate kiiloo 23 qofa isinii dabarsuu danda'u. Isarra siniin dabarsan gatiin tikeettaa kallattii meeqa kan jettan diinaara 233 kan kutatte micoon tun jechaadha 30 diinaara 230 nan kutadheette egaa doolaaratti immoo yeroo irreegdan doolaaratti doolaara 300 fi 22 natti fakkaate isin irreeggadhaan siniin jedha ani irreega sawaan hin beekneef biyya sana waan hin jirreefu diinaaratti kanaafuu inni kun kallattii kan citeef jechaadha kallattii gara Itoophiyaa imalte jechaadha obboleettiin keenya kuni egaa ijoollee baay'eetu na biraa afee jette ijoolleen hiqaamaan qabne keessattuu ijoolleen hiqaamaan qabne mana madaamee hojjettan dhugaa waaqayyoo ani bakka baay'ee tokkoon gadde micoo tana baay'een qorachaa ture ittiin dhufa waan ta'eef jechaadha. Warroota hiqaamaan qabne ijoollee baay'ee achi keessatti na biraa deebisanii jette kaan madaamii keessanitti dawwaladhu jedhuuni warra madaamiin jalaa kaafte amma tokko kan hiqaamaa yoo kaffalteef isaan booda gara deemuu dandeesse jechaadha inni qaamaa hin kaffaltuuf taanaan yookaan madaamii sun jalaa hin kaastu irratti cufti taanaan gara biiroo deemteedhaan gara Itoophiyaa galuu dhiisanii jechaadha akka miceeyoo kanarraa dhaga'eettiif akkan dhaggeeffattanittis jechaadha. Kuni waan kijibuurraa hadda ta'e jechaadha soban jedhina yeroo baay'ee siniin jedha innaa
Ijoollee kana kan hojii gashanii hojjetanii iqaamaa ofii baafatan. Ijoollee teenya Joordaan keessa jirtan. Adaraa keessan warroonni mana madaamii hojjettan dhugaa waaqayyoo baay'ee isin hin gaafatu hiqaaman jechaadha. Yoo akkam jabaate damoosa keessan ji'a takkitti irra isin hin gaafatu. Damoosuma keessan ji'a takkitti sana kaffaladhaatu hiqaama keessan hojjisiifadhaa. Gaafa galtan rakkoon tokko akka isin irra hin geenye achi jarittiin qabdee waarrattee achi isin geessee waarrattee isin duubaa deebitee bilbila keessan cufatte eessatti argee namni isin qabuu danda'a. Hin danda'u jechaadha hin jiruun. Ijoollee baay'een immoo achi keessaa kan hiqaamaa hin qabne danuu keessantu jira jechaadha. Hiqaamaa hin qabdan hundumti keessanuu nama hiqaamaa qabaa ani gaariin jira jedhu garuu ani hin dhageenye jechaadha. Kaan yeroodhuma isaan galuu kaan illee kan kaffalaniif jira kaan immoo bakka akkasumatti dhaqanii achitti gatanii kan biraa deebi'an akkuma ammoo sagalee obboleettii kiyyaa kana dhageessan obboleettiin kunneen gadda guyyaa sadiin dura kan galte jechaadha Joordaan gubbaarraa. Ishiin madaam ishiin deebitettee waarrattee jala kakaffaltee isiniin jedha. Kanaaf iyyuu yoo eenyu ta'ee iqaamaa keessan hojjisiifadhaa. Adaraa keessan iqaamaa hojjisiifadhaa. Nu hojjisiisedhaanitti kan hojjeta kaallee itti kennadhaati hojjisiifadhaan isiniin jedha. Gaafa galtan rakkoo isin irra ga'a. Warri bakkee hojjettan isin waraqaa keessan baafattaniit waraqaa keessaniin galuu dandeessu. Kanuma keessan waraqaa baafattaniit tikeeta kutattu. Iqaamaa minamina isin hin barbaachisu jechaadha isin. Isin warri immoo mana madaamii hojjettani mana madaamii hojjettu kontiraata jedhamtu. Garuu immoo hiqaaman qabdan yeroo madaamii tikeeta isinii kuttee sin geessiti. Ishiin achitti sin geessee achi singeessee waarratteetu sin duubadhaa deebiti sinidha kan eenyu keessa seenetoo dhaqee shaanxaa keessan galmeeffatee akkasuma paaspoortii keessanii fi iqaamaa keessan yeroo sin gaafatan ishiin si wajjiniin seentu jechaadha. Achi singeesseetu sin biraa deebiti. Yeroo achi keessa rakkoo guddaan sinirra ga'uu danda'a jechaadha. Akkam akka godhan garuu ani hin beeku. Siniin jechuun barbaada. Ana lamiin yaaduma kana isuma kana isinii qaba adaraa keessan ofuma keessanii hojjisiifadhaa. Yoo ta'uu baateef hiqaama keessan ofii keessanii birrii keessan kashi godhaatii baasatii hojjisiifadhaa. Dhageessanii jirtu. Siniin jechuun barbaada. Maaliif seetan rakkoodha waan ta'eef yeroo galtan rakkoodha. Rakkoon qabni seetan yeroo galtan. Yeroo galta waan ta'eef achitti gaaf sana dhiphachuu maalan godha jettanii eenyumtuu sin gargaaruu hin danda'u waan ta'eef isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif illee galatoomaa dhiifama guddaa na waamnanan sagalee korra gab godhee xumuruudhumaan barbaade isiniin jedha laayik sheer godhaa warroonni har'a mana koo dhuftan immoo maamila ta'uu hin dagatinaa yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf ka'a. Egaa tikeetii inni kallattii kan hin taane jechaadha gatii isaa gadi xiqqaata. Fakkeenyaaf gara Kaayirootti isinii kutuu danda'u Kaayiroodha gara Itoophiyaa lama jechaadha. Lamaan kana isin Kaayirootti buutanii gara Itoophiyaa buutu argannaan kallattii isinii wayya jechaadha. Warroonni galuu barbaadan kallattii amma tokko meeshaan keessan kiiloo 23 shaanxaa 2 kiiloo 10 immoo shaanxaa harkatti qabattu wajjiniin akkasitti shii darba waan ta'eef kallattii. Inni kallattiin taane kun immoo Dubaay irrattis yoo deemtan eessatti yoo deemtan shaanxaa takkitti irra isin hin darbu jechaadha. Kiiloo kan 15 waan matee jechaadha. Kanaaf immoo uffata keessan gattanii jechuun uffata keessan illee biyyaallee bitachuu isinii wayya. Innaa inni wasanyiin madaamii keessanii isheetu gara isinii kuttu isheetu beeka. Isiniin jedha laayik sheer godhaa yeroo gaariinaaf qabaadhaa yaada qabdan koomentii jalatti baay'ee.